haalli hargansuu isaallee sirraa'ee hanga har'aatti oksijiiniidhaan jiraataa ture. Oksijiinii illee irraa baasanii ofii isaatii ciisee akka barbaadee hafuura baasaa deebisaa ture. Hanga har'aatti gurri isaa lamaan hin dhaga'u, ijji isaa lamaan hin argu ture. Ijji tokko guutumaan guutuu banameefii jira. Ijji tokkollee gurri tokkos dhaga'uu eegalee jira. Gurra tokko qofa tafa. Inni kunillee sababni ijaatiif ka gurraa miidhama gurraa fi ija dhaga'e qofa osoo hin taane already gurra tokko keessa zayitiin seenee jira. Gurri tokko sababa dhiita'uu fi qaamni isaa baay'ee dallanuutiin gurri inni ijji itti hammaate. Amma immoo qaamni duraan sa'a 24 fi sa'a 30 dhiitaan qaama isaa dabaluu malee hir'ataan turre. Amma immoo hir'atu eegalee jira. Sababa qaamni dhiitee sun hir'achuu jalqabee madaa'uu eegalee fi ijjillee arguu jalqabee jira. Ufillee beekee jira. Namallee nama dhufee gaafatus beekee jira. Qaamninis duraan fuulli abdiidha. Abdii ta'uuf nama ta'uuf waan biraa ta'uu addaan baastee hin beektu. Amma garuu qirsi fuula abdiitti deebi'aa jira. Jijjiirama ajaa'ibaatii fi jijjiirama bareedaa isaa. Akkaawuntii haasaa turre. Akkaawuntii isaa yoo ta'e inni haalli inni ittiin fayyaan isaa yeroo tokko dadhabuu danda'a, yeroo tokko wallaaluu danda'a, yeroo tokko haalli adda addaa jijjiiramuu danda'a waan ta'eef akkaawuntii isaa hin ta'u jechaan turanii. Akkaawuntii namoonni biraa akka bananiifillee baay'ee yaale. Booda namni hunduu akkaawuntii masaa haa ta'u irratti erga walii galle booda namoota akkaawuntii isaa haa ta'u jennaan eega namni baay'een kun akkaawuntii isaa haa ta'u jedhee sagalee ana caalee diduu hin dandeenye akkaawuntii isaa akka ta'u goone. Saniifuu hanga ammaatti hawaasni karaa viidiyoo guyyaa kaleessa viidiyoo Ustaaz Ibsaa Hasanii fi akkasuma viidiyoo hanga gadhiise Ustaaz Abu Xalaafa wajjin taanee gadhiifne akkaawuntiin gadhiifamee fi akkasumallee Bilaal Oroo guyyaa kaleessaa sochii tokko godhan inni hanga ammaatti qarshii miliyoona 1,500 ol akkaawuntiitti akkaawuntii rasiidii jira. Kun ammoo osoo namni hedduminaan hirmaatiin osoo beellamni kun jiru irra hedduun nama biyya keessaati qarshiin baay'inni qarshii 50 qarshii 100 200 500 kuma irra hedduun mallaqaa namoota 10,000 lakkaantu biriitti xiqqaa walitti darbeetiin hanga ammaatti miliyoona 1 fi wayi akkaawuntii isaa seeneetiin jira alhamdulillah. Inni biraa immoo guyyaa kaleessaa yaala isaatiif taasifamuudhaaf mallaqna gaafa warri receptioniidha gaafatu Sheikh Jamal Aliyyi dhufanii yaala isaaf barbaachisu hunda asitti hin kafala jennaan warra hospitaalaatti gaafa bilbilu warri hospitaalaa rakkoon qabu eegasa ta'e eegasin dhuftanii nuti waan tokkollee isin irraa hin barbaannu yaala nu biratti godhamu hundaaf haga dhumaatti baasii tokko malee nutu cufaa jedhee warri Keerlaandi rabbiin irraa haa jaallatu yaala addaa bifa VIPtiin bifa adda ta'eetiin nageenya taasise kan nama ol seenuu fi nama gabbahu hayyama nama as jiru beekamtii namaatiin malee kan ol seenuu fi gabbahu hin taane manni yaala Keerlaand haala addaatiin kan nam tokkollee seenee akka barbaade gaafachuu hin dandeenye bifa addaatiin eegumsa isaa haala fayyaa isaa irratti sa'aa 24 doktoroonni dhaabbatanii wal'aanuu jiran jechuudha. Mallaqa illee kabirri takka illee hin gaafanne waa hunda nu danda'a jedhanii jechuudha. Isaan asumaa illee nu galateeffadhaadhaa rabbi irraa haa jaallatu warra Keerlaand waa hedduu nu gargaaranii haala saniin booda Ustaaz Sheikh Jamal Aliyyi akkaawuntii irratti waan niyyate dabarsee fi waan jiru fuuldurallee akka tasaa biyya alaa deemanii bilbilanii gaafataa turan irrallee waan jiru hundaan jirra waa takka halkanii guyyaa wama yaala isaa irratti xiyyeeffadhaa malee waan birriidhaa hin yaadina. Abbootiin qabeenyaa baay'een nu bilbilaa jiranii alhamdulillah hawaasni keenya hedduun keessan inshallah du'aa'imaa fi akkasumallee nudillee keessaa hafuun qabnu waan dandeenyu waan qabnuun du'aa'iidhaan yaadaan cinaa dhaabbachuudha qabna. Waa'ee akkaawuntii irratti akkaawuntii ani Abu Xalaahaan banuudhaaf yaallee turre ani illee akka isaa guyyaa 4-5 booda gara yoo rabbiin alaafise gara biyya alaan deema waan ta'eef maybe akkaawuntii sochoosuun naaf hin mijatu. Abu Xalaahaadhaan yoo akkaawuntii maqaa nama lamaatiin bannee kophatti sochoosuu yoo kasee fayyadamu ta'e been gaafanne isallee hayyamuu hin dandeenye. Saniifuu yoo carraan biraa falli carraan biraa hin jiraanne ta'e ana akka keessa akkaawuntii masa yoo ta'e abdiilleen sadarkaa dubbachuu fi haasawullee irra gahaa jira waan ta'eef mallaqni ammoo amma bilbilli isaa sun amma na bira jira waan ta'eef
Paaswordii akkaawuntiidhaa isa beekaa. Rakkoon qabu boodarra nan dubbadha. Dhimma sooshaal miidiyaa kanarra jiru diinummaa daangaa dabarfataa fi abshaalummaa gowwummaatiin guutame fa'aa jira. Abshaalummaa gowwummaatiin guutame kan akka abshaalaatti of ilaalu. Namummaan illee dursa dhabee wantoota akkas akkasii kanatu jira. Jechuun nama fakkeenyaaf akkuma viidiyoo tokkollee dalageen ture. Ani yeroo hedduu fakkeenyaaf Basarat Taayee tokko irratti nan waraaba. Yeroo hedduu waan hojiinsa baatisa kana keessa hin jirtu anatti dubbata. Hojiinsa hojii jechuun hojii fokkisaa hojii waan cabaa waan ta'eef isuma qofa irratti xiyyeeffadheen yeroo hedduu nan dubbadha. Wanni hin jedha yeroo hedduu Basarat Taayee kana jechuudha. Waan inni amantaa namaa arrabsuu fi diraamaa garaagaraa waan inni hojjetuuf garuu isaafanii amma akka inni du'u, akka inni miidhamu, akka inni rakkatu, akka balaan tokko sarara ga'uun hin fedhu akka dhuunfaa kootti. Nama waan ta'eef ana mitiiti islaamummaanuu kan hin fedhu. Fedha islaamummaa miti kun jechuudha. Na dhagaartaa? Dhagaan jira. Dhugaadha. Ustaaz maal akka ta'e beektu ani dhuguma dubbachuudhaafi anis isinis guyyaa tokko guyyaa rabbiin jedhe duuna. Osoo kan ta'u ta'e wallaahi rabbiin osoo kan danda'amu ta'e rabbi kan boodarra qajeelchu isaan ta'e ana dura na ajjeese filadhaan kaafira kamuu dura. Maaliif boru rabbiin akkamitti akka naa hisaabu ana rabbiin beekan hin beekuan. Du'uu kaafira tokko nama rabbitti amanne tokko caala rabbi osoo ana dabarsee irraa filadhaan. Garuu murtiin ana bira miti. Maybe akkas jechuunuu sirrii miti. Waan reyaalitii yookiin dhugaan hubadheen qabaafi miti du'uu isaanii hawwuu jechuudha. Innaa nuti fiilingii akkasii akka isaaniif qabnuun beekanii rabbiitu nuun jedhe baay'ee. Isin isaan jaalattu isaan isin hin jaalatan. That's it. Kan ammoo piraaktikaalii ni argaa jirra jechuudha. So du'a abdiirraa namni waa fayyadamu waa argatu maaltu jirame? Nothing gomayu. Anu no waraban turianis. Irgama Rabbi sallallahu alaihi wasallam mal jadan. Wa qul al haqq walau kana murran. Akas. Enyu tarkana afriba. Enyu tunaf ilcha usuntane. Speak the truth even if it against you and irgama Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Ad-dunya kana rattimu challenge it just we are ready. مالف درجة تاني ترتن أجان ترين الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. If you are seeking for happiness الدنيا خنا رت تجور بكسر رينجر تجور أنا من جمبت شو كان نينا الدنيا خنا رت تجرا دوله. So أكسي والله ربي في التسانة دي بسوم متى كان اللي أكسي ساني في دعاء يقولوا ده أستاذ أنا كان منجلا. Rabbiin guddaani sana qajeelchu nuti qajeeluma isaanii fawwina haa jiraatanii garuu asumaaniyyuu warri hafuura maaloo akkas godhe namni Basarat Taayeetti bu'e akka kanaa ta'a jettan suni Abduleenyudha inni tokko mee warra wanni tokko Abduleenyudha maqaansaa Abdul Jeenyu kan jedhamu tokko na yaadachiisaa mee komentii jalatti barreessaa. Dukaan natti mabbalesa kiyya Muhammad Amin. Abduleenyu kan jedhamu tokko logo darargee illee haasaa ani islaamummaa rangamaa wanni kana dhufe jedha. Yeroo hedduu nama kanarratti xiyyeeffatee haasaa beektaa. Eenyu maqaansaa Abduleenyu jedhama yeroo tokkollee dhufee haasaa ture sooshaal miidiyaa kanarratti Ustaaz Farhaan fa'aa waliinii dhufee marii geggeessaa ture. Yeroo hedduu irraa dubbataa wanni kanarra dhugaa dubbachuufi. Abdusalaam aywa Abdusalaam beente sana inni yeroo hedduu irraa dubbataati afurri qulqulluu Basarat kun maaliif isarratti hojjechuu dide isarratti maaliif hojjetu jechuun yeroo hedduu warra sobaa warra shaqqalaa jedhanii nuti raajiidha jedhanii uummata akkas godhu waldaa miti kan isaanii ijaarratanii waldaa shaqqalaadha waldaa daldalaadha jedhee yeroo hedduu irraa dubbata. Akkamitti dadhabee isaan akkamitti dadhabee aangoonii obbo Basarat kun mee akkamitti dadhabee jechuun isaan akkamitti dadhabee yeroo hedduu namni kun inni illee dubbata maanuun namni nu arrabsu warruma wanni kanadha
warruma Yesuusitti amanna jedhu kanadha warri nu arrabsu jedhe yeroo hedduu dubbata. Maaliif isarratti hojjechuu dadhabe? Innuu hin qeeqa yeroo hundaa. Wallahi ijji qaroon haadha isaa jaamaadha jedhan. Sirriidha jaamaan. Nama beekuutu jedhee ijji isaanii hin argu jedhan. Waggaa meeqadha dhukkubsatanii erga wanni itti galan armeensaa. Maaniree inni isaa nama isa kan fayyisu kan ishii maaliif kan haadha isaanii kan haadha isaa maaliif dide? Sila mana keessaa eegalu bar fayyisu. Mana keessa maalti fayya biibii wanti fayyina jedhamu. Dhugaan tokkotu namaa galee ani wanti nani bu maala beektaa. Amma jireenya waaqarraatti barbaadamaa jedhama miti yeroo hedduu. Jireenya waaqarraa yookaan jireenya bara baraatti barbaadama jedhamiti. Namni miilli isaa cabee dhufe yoo dhuguma namni miila cabee dhufe sun hin fayyate kun jireenya lafarraadha moo jireenya waaqarraadha? Jechuun kun hojii doktaraadha. Hojiin doktoraa jireenya lafarraa moo jireenya waaqarraadha? Fakkeenyuma. World life-dha jireenya lafarraatti. Jireenya lafarraadha. Jireenyumti waaqarraa kan isaan barsiisan maalumadha. Yeroo hedduu waan isaan irratti xiyyeeffatan yoo ilaalte jaroota kana xiqqaan isaanii guddaan isaanii xiyyeeffannoon jaraa inni guddaa waan lafarraadha. Hin jiru prosperity gospel jedhama ustaas afaan ammayyaatiin. Ani kanan arga yeroo hedduurraa. Dhuga maal achi turre bar ni beekna. على كل حال والله ربيني مال جن ربماني سانا كجيل شمالي والله دعائي ما قد شوفي فدا على كل حال يروكان ورمم ما جل دكتو من ايشون نان سوشيال ميديا كان رنان لا إله إلا الله. Wanti beektu wangeela afaan saabaatiin barreeffame tokko afaan Oromoo Amaariffaan